Kopiese kan nisini dhiyessu hawaaqoo jiruuti. Egaa qophii addaa keenya wajjiniin har'a keessummaa tokko toorarraa qabna. Egaa keessummaa keenya waliin kallattumaanii isaan dubbifnee walaa barruu turtii gaarii isiniin jenna. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Ayyee mee dhaggeeffattoota keenya walaa barruu maqaan kee eenyu ammoo gahee kee maali? Ayyee galatoomanii maqaan kiyya Lateeraa Biyyaaf jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaarraati. Ayyee jaallateera. Egaa fayyaa nu ta'ii asumarraa jalqabnu mee sadarkaan barnoota keetii maali akkamiin immoo barnoota dhiistee gara qabsoo hidhannootti dhufuu dandeeche mee waa irra nu ibsi. Ayyee guddaa galatoomanii egaa akkuma nama tokkotti akkuma ilmaan Oromoo tokkotti barnoota koo kutaa 12ffaatti baradhee sana booddee sadarkaan eenyu qabxiin yuunivarsiitii nama gashu gaafa argamu gara yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii Jigjigaa yuunivarsiitiin tole computational saayinsii dipaartimentii staatistiksii dhaanaan barachaa ture. Sababuma saniin achi keessatti ka bara 2014 akka lakkoofsa Awurooppaatti bara san keessatti warraaqsi baay'ee kaka'ee ture. Yeroo san keessatti ka ijoolluma waliin waa'ee maaster pilaanii kana wajjin akka malee hiriira nagaa kana baanee jennaani achi keessa ijoolleen muraasni namni 24 taanu achi keessa fiiknu godhanii achitti mana hidhaa keessa ture. Manni hidhaan suni Sheeloo Gaadiin jedhaniini Sheeloo Gaadiin namni seenee warri baay'ee yeroo baay'ee warra keezii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qaban jedhamee warra shakkaman warra abaawoodha jedhamee shakkamantu lafa san seena waan ta'eef akka carraanis maatiin achi qaba waan ta'eef mana hidhaa san keessa seenuu hin dandeenye warruma san keessaanii ijoolluma 24 san keessaa mallatteessanii akka tasaa nutis duubatti hafnee waggaa tokkoffaa akkasitti xumurre waggaa lammaffaa irrattis akkasumatti wanti suni itti ho'a gaafa dhufu yuunivarsiitii san keessaa waggaa lammaffaa isa dhumaata irratti simisteera lammaffaa irratti achi keessaa na ari'an jecha. Mana barnootaa keessa? Yuunivarsiitii Jijjigaa keessa. Sana booddee anis hoteela banadhee gaafanni hojii biizinasii kana jalqabu yeroo muraasa booddee immoo wanti gartee akka labsii wayii ba'ee barattoonni yuunivarsiitii irraa ari'amtan karaa siyaasaatiin koottatii deebi'aa waan jedhamu tokko jalqabame. Naannawaan ani keessa jiru san keessatti immoo yuunivarsiitii sun dipaartimentiin ani barbaadu saniin barnoonni kennamaan ture. Sanumaaf jecha anis akkaawuntiingii Salaala yuunivarsiitii kan jedhamutti achitti jalqabe. Amma haalli sun mijachuu dide jennaan mootummaan kun na dhiibee jennaan hojii isaaniis hojjetachuu hin dandeenye barnoota isaaniis xumurachuu hin dandeenye waan ta'eef sana booddee gara qabsoo bilisummaa Oromootti dhufe sin jechuu kooti. Hayyee egaa jaallateera. Achi keessatti mudannoowwan mana barnootaattis ta'e mana daldalaa ati hojjechaa turte kana keessatti yeroo sana keessatti haalli akkam ture? Dhiibbanii mootummaan sirna impaayera Itoophiyaa kun barattoota irraan daldaltoota Oromoo irraan gahaa ture maal fakkaata mee waa xiqqoo ishii irraan? Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e gaafa daldalaas taatu yookiin immoo barataas gaafa taatu siyaasi ati deeggartu suni siyaasa mootummaa kana wajjin wal faallaa taanaan mirga haasawuu hin qabdu mirga jiraachuu iyyuu hin qabdu. Egaa anis akkuma nama tokkootitti akkuma qeerroo Oromoo tokkootitti daldaladheen jiraadhaa jireenya maatii koon jijjiirradhaa jedheen ofiis nan jijjiirra jedhee ta'an hojii sanitti seen. Ammoo guyyaa guyyaarraan hidhamuu osoo hoteela san keessa hojjechaa jiru hoteela san keessa yeroo baay'ee irra deddeebi'amee hidhamaan ture. Sana booddee gaafa hidhaan sitti baay'atu kaa filmaata mataa keetii filatte. Sababni isaatis nama sitti roorisu hoo xiqqaate akkaataa roorroo kana ofirraa dhorkuu qabaattu falatta jecha malee yoo mootummaa kanaaf harkaa fi wanti taatee wajjin jiraachuu hin dandeenye mootummaa Itoophiyaa wajjin jiraachuun hin danda'amu jecha dhuluma galatti. Yuunivarsiitii bakka adda addaa seentee hojii dhuunfaa keellee hojjechaa turte
achirratti roorroon halagaa siigame gara qabsootitti dhufte egaa gara qabsoo kanaatti dhufte ammoo maatiin kee sababaati gara qabsoo kanaatti dhufte kan ka'e maatiin kee diigame abbaan kan keellee sababa kanaan akka sirni impaayeraa kuni miidhee yookaan sirna kanaan akka wareegameeti dhageenya mee akkam ture dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e wanti suni miiruma nama tuqabeetta. Hireen abbaa kiyyaa suni hiree uummata Oromootiin adda ta'e osoo hin taane garuu abbaan kiyyaa lafa san keessatti magaalaa san keessatti dhalatee guddate gosa kabajamaa ta'e naannoo san keessatti garuu reeffisaallee agartee kabaja dhabee haga aspaaltii irratti mataan isaa rasaasan rukutanii haga aspaaltii irratti gatanii sana booddee daandii irraallee kaasanii akka awwaaluu hin dandeenye obbolaawwan keenyallee dhufanii toon akka isa awwaaluu hin dandeenye godhanii jechaadha. Qaatee silaa kabaja dhala namaatiif barbaachisu san kennuufi osoo malanii maanguddoo ammas ga'u karaa irratti diriirsan karaa irratti wareeganii jecha. Kana jechuun mootummaan silaa siyaasaan bishaatadha ta'ee abbaa kiyya wareeguu suni hagam mootummaan kunu siyaasan dadhabaa ta'uusaa kan agarsiisu jechaadha waan biraa miti. Namni suni maanguddoodha maanguddummaa isaatiin kabajamuu maleeyyuu haga bakka lolaallee fuudhanii deemanii lolaa keessatti illee haga hirmaachisuutti itti deemsisaa turan jechaadha. Sana booddee waan hundumaa dadhaban innaan immoo mana hidhaatii baasaniiti karaa irratti ajjeese kabajuma nu dhorkanii haga reeffamatti isaallee kaafachuun dadhabamutti ture jechaadha. Wanti sun waan miira baay'ee nama tuquudha jechaadha. Garuu hireen abbaa kiyya hiree uummata abbootii Oromootiin adda waan ta'ee miti garuu wanti sun taatee suni maaliif ta'ee jettee waan natti himteefan sitti himuu barbaada. Fayyaa ta'e jaal kiyya bara kana keessa mootummaa Oromooti jedhe bara mootummaan Oromooti jedhanii burjaajin akkas akkasii kana dubbatamu keessatti dhalli namaa yookaan maanguddoon biyyaa tokko mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefame sababa ilmi waraana bilisummaa Oromoo keessa jiruuni warra sila mootummaan kun an Oromoodha mootummaa Oromooti jedhuu fi warra aangoo argatanii ani Oromoodha Oromoo keessa aangoo qabadhee isin bilisoomsuudhaaf ananii natu sin ceesisaa warra jiruu fi ergaa maalii qabdame? Takkaa namni nu bilisoomse illee jiru jechuun mootummaa kana an fidee dhiigumaaf lafee qeerroo bilisummaa Oromooti. Fakkeenyaaf hiriyaan kiyya bara 2008 kan hiriyaan kiyya na biratti snaaperiidhanii mataasaa kana rukutamee tooni wareegamee jira. Namni sun Giraan jedhama. Hiriyaa baay'ee walitti dhufnudha namni sun. Warruma akkasiititu godinaalee Oromiyaa garaa garaati irratti wareegama gurguddaa kaffalee dhiiga qeerroo fi qarree Oromootitu waan jijjiirama amma ittiin warri paartii badhaadhinaa ittiin dhaadachaa jiran kana kan fideyyuu dhiiga fi lafee qeerroo bilisummaa Oromootii fi qabsoo addi bilisummaa Oromoo biyya keessas taa'ee biyya alaattis taa'ee tooni qabsoo inni gaggeesseeni jijjiiramni isheen tunuu isheen kunuu isheen piipina irratti dhaadattu kunuyyuu kan dhufeessa malee namni jijjiirama nuu fideyyuu hin jiru turre warri agartee hiriira nagaa wajjin baa turre hundi isaa deebi'ee warri sammuu kanaan jiiniis ta'an warri agartee akka malee jajjaboo ta'anii wanta saniin baay'ee hatamanii turanii haala saniin. Haali sun garuu na burjaajessuu hin dandeenye sababni isaatis karaanii fi akeekni addi bilisummaa Oromoo abaawwaboon qabatee jiru suni galma dhugaatii jedhee waan itti amanee irbuu itti galee fi na raasuu illee hin dandeenye. Waan ansitti manuma kootti dhufee toon namni na kadhatee jira. Dhuunfumaan dhufee silaa baratteetta ispoortii kanas hojjetta. Amma immoo mootummaan qabatee jiru mootummaa Oromooti. Kootuuti waraana kana keessatti waan aangoo sii kennina waraana iyyuu ta'ii waraana iyyuu leenjisii namni naan jedhe qaaman dhufee ni jira jechaadha. Namni dhufee toon na kadhatee yeroo san keessatti. Garuu yeroo san keessatti butamuu hin dandeenye sababni isaatis dhugaan jirtu adda bilisummaa Oromoo bira jira waan ta'eef yeroo san keessatti saqamanii waan an fudhadhee jiruuf na raasuu hin dandeenye jechaadha. Yeroo sana keessatti kan yeroo itti uummanni Oromoo akka malee uummanni Oromootu bilisoome jedhee qeerroon Oromoo burjaajee ture. Egaa ati addatti waan sababa agartee jalqaba miseensa dhaabaa taatee fi akeeka fi sagantaa dhaabni kun qabu waan hubattee fi dursitee bubbeen karaarraa si gorsuudhaan dandeenye. Mee yeroo ammaa kana Oromoon gamni tokko bilisoomne warri kaan immoo lakkii Oromoon hin bilisoomne OPDOtu bilisoome. OPDOon kaleessa wayyaanee jalatti hacuucamaa turte alangee wayyaaneetiin garafamaa turte dhugaadhaa amma ifatti nama ajjeesuu dandeechi. Fakkeenyaaf OPDOon kaleessa ofiishiitiitti baatee nama ajjeesuu hin dandeessu. Wayyaanee ajjeesisi nama basaastee jechuudha. Yeroo irraa kana garuu OPDOon ifatti nama ajjeesuu dandeechi. Kun bilisummaa OPDO ta'uu hin danda'a. Malee Oromoon hin bilisoomne OPDOtu bilisoome malee jedhanii qabsootii warra jirantu jira. Kanuma keessa muumuu sabaaf sablammoonni biyya kanaa guutuun har'a Tigraay yoo fudhanne akkatti jiru jira, naannoo Amaaraa yoo fudhanne akkatti jiru jira, Somaalee, Affaar mootummaa kanatti gargaaranii qabsoo hidhannoo gaggeessaa jirantu jira.
Mee haalli kun akkanatti kan itti fufuu taate egereen uummata Oromoo akkam ta'a? Ilaa ka durumayyuu gaafiin kee warri Oromoon bilisoomne irra jedhanii toon hirriba rafani bilisummaa hiikaa bilisummaa hin beekan kanaaf rafan isaan hin kaasnu maal ennaani gaafa hiikan bilisummaa galee fi hirriba sanii dammaqanii toon deebi'anii bilisoomuudhaa fi qabsaa'uu akka qabaatan galaaf. Warri immoo opidiyootu bilisoome gaafa jedhu dhugaa opidiyoon bilisoomeera akkamittiin bilisoome yoo jette bilisummaa warra TPLF jala kaleessa TPLFitu ergatee toon alanga godhatee akka barbaadetti ittiin ajajaa ture. Har'a garuu ofii isaaniitiif lafa barbaadanitti nama ajjeesaa jiru. Lafa barbaadanitti akka barbaadanitti diinagdee akka barbaadanitti itti fayyadamaa jiru. Lafa barbaadanitti tuur godhanii toon deemanii toon bashannananii jireenya mataa isaanii jiraachaa jiran. Lafa barbaadanitti hoteela babbariidaa keessa seenanii konkolaataa leejarii ta'e ajaa'iba isaa keessa lallaallatanii toon akka barbaadanitti fayyadamaa jiran. Isaan bilisoomaniiru. Garuu hireen uummata Oromoo kun maal fakkaataa akka amma deemaa jiru kanatti jettee toon yoo na gaafattu ta'e hundumtuu biyya ofii kabachiisuudhaaf qabsoo hidhatee jira. Sababni isaatis Itoophiyaan tuni sabaaf sablammoota kana humnaan ofitti qabattee jirti waan ta'eef warrumti pinii walitti gurgurmooftee aangoo uummata Oromoo kana qabachuudhaaf yookiin immoo uummata Oromoo kana cunqursuudhaaf uummata Oromoo kana nyaachuudhaaf jettu sunu aangoo irratti wal loltee jirti waan ta'eef sunis amma akkamittiin aangoo qabachuu barbaada akkamittiin uummata Oromoo kana cabsee seenuu barbaada aan jedhu hundumtuu waan proposed godhatee qabatu jira. Fakkeenyaaf faannoo irratti ilaaltee laattee hakikaaf kaayyoon faannoo ifaa fi bilisa waan ta'e sababni isaatis የቅድሚያ የአያቶቻችንን ታሪክ እንመልሳለን ጀለንም የአባታችን ታሪክ እንደግማለን የአባቶቻችን ታሪክ jechuun waanuma abbaan keenya kaleessa hojjete har'ammoo deebisnee uummata kanarratti hojjennaa jechuutti jiru. Akeekni isaanii ifadha. Maali jennaani sirna Miniliksan deebisnee uummata Oromootti diriirsuu barbaadu. So akkanatti yoo itti fufe immoo hireen uummata Oromoo kanaa maal ta'uu qabaa hanjettoo ta'e uummati Oromoo lafa jiru dammaqee ton qabsoo bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo ABO'n kun gaggeessaa jiru faana hin dhaabbatu taanaan hirra feetoon irratti immoo impaara Itoophiyaa kanaaf tiskee taataanaani hireen uummata Oromoo baduu ta'a. Namni dargaggeessi humni isaa lolee lolchiisuu danda'u hidhatee qabsoo bilisummaa Oromooti yoo deeggar warri diinagdee qabu diinagdee abbootiin qabeenyaa kun diinagdeedhanii uummata Oromoo kana yookiin qabsoo bilisummaa Oromoo kana hin deeggaran taanaan Oromoon lafarraa badaa jecha. Kanaafi egeree uummata Oromoo kana kan murteessu egereen uummatichaa ABO harka jira waan ta'eef ABO deeggaruu fi ABO jabeeffachuu qofatu uummata Oromoo kana baasa jecha. Qabsoo hidhannoo qofatu egeree uummata Oromoo miidhagsaa malee haalli silaa amma bilisoomne irra jennee teenyuu fi haalli silaa biyyattii tana keessatti taatee jiru Oromoon baasudha. Dhugaa. Kabajamtoota qophii har'ata biyyoolessa Oromiyaa har'a kaa'igaa qophii addaa akka qabnu dura walii eerree turre qophii addaa keenya wajjin jaallateera wajjin jirra. Egaa ammas gaaffiin keenya itti fufaa turtii gaarii isiniin jenna. Yeroo ammaa kana mootummaan gareen ijaarame agartee yeroon garee dirgoodhaan ijaarrate sagalee qawweetiin obbolaa gidduutti jibbee sagalee qawwee dhaggeeffachuu hin barbaadu jedhe yeroo agartee namoota dhuunfaa warra tiktokaroota warra maxxansa peejota hordoftoota garaagaraa qabanii walitti qabatee yeroo isaan galma garaagaraatti godina irratti sadarkaa Oromiyaatti yeroo walitti qabee mariisisu nagaan barbaada. Sagaleen qawwee Oromiyaa keessatti dhaga'amuun barbaadu. Sanuummoo sagaleen qawwee obbolaa lamaan gidduudhaa dhaabbatu jedhee yeroo itti dubbatee ifattis immoo yeroo inni itti ibsa baasu agarra karaa miidiyaa of harkaa qabuun. Mee dhuguma obboleenyi wal lolaa jiru kun kan sagalee qawwee Oromiyaa keessatti jibbee yoo jibbee maaliif nagaa furmaata gochuun maaliif dadhabe nagaa buusuudhaaf gaafatamni guddaan eenyu harka jira? Fayyaa ta'e ilaa dhukaasichi obbolaawwan gidduutti ta'aa jira takkaan obboleessa kiyyatti dhukaase. Maali jennaani lola keessan oola waan ta'eef naan lolaan illee akkuma miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkotti lola keessan numan ture inuma lolalleen. Garuu takkaa obboleessa kiyyatti dhukaase hin beeku. Warra tiskitoota impaayiraati baay'ee waraana bilisummaa Oromoo waraana addunyaa kanarra wanta adda isa taasisoo jiraate kaffaltii tokko malee mindaa tokko malee rakkatee deebuudhaan gabuudhaanii mana namaa kadhate baay'ee mana namaa nama kadhachuun faashinaa miti. Nama kadhatee toonii qabsoo bilisummaa Oromoo kana waan gaggeessu waraana bilisummaa Oromoo qofadha. An kaffaltii tokko malee lubbuu qaalisaa tokkicha kennee toon uummata Oromootiif uummata isaatiif qabsaa'aa jiru jecha.
dhuguma mootummaan nagaa fiduu barbaada taanaan nagaa waaraa fiduu barbaada taanaan qe'een uummata Oromoo akka nagaadhaan jiraatu barbaada taanaan misoomni uummata Oromoo lafa Oromiyaa keessatti akka babal'atu barbaada taanaan qaama sadaffaadhaan koottaayii jedheeniiti wajjin silaa qaama sadaffaa saniini mari'atu nagaa buusuu ni danda'a nagaan bu'us akkasitti danda'ama malee caalum jedhamee ton miidiyaa irra dhaabbatanii ton yoo haasa'anii nagaan dhufu takkaan jiru. Kanaaf warroonni amma miidiyaa irraa waan kana haasa'anii waanuma lolaayyuun beekanii dhugaa osoo waa'ee lolaa beekanii nagaan akkatti Oromiyaa keessatti akkamitti akka Oromiyaa keessatti dhufuu barbaadu irratti hojjetama ture. Silaa nagaan uummata lafa Oromiyaa keessatti hin barbaadamu amma deengadduma kana yeroo dhiyeenya kana keessatti nagaa barbaadna jechaa jiran obbolaawwan gidduutti dhukaasni haa dhaabbatu jedha. Lafa Oromiyaa keessatti immoo lafa dirooniin irratti hin darbatamne jira amma irratti moortariin darbatamaa hin jiru dhukaasni dhukaamaa hin jiru ofii keetii keessatti hirmaattee hin beektu ofii keenya keessatti hirmaannee hin beeknu kuni gowwoomsoo agartee miidiyaa irratti gowwoomsani malee nagaa buusuu hin barbaadu mootummaan garuu maal barbaada nuti karaa mootummaatiin nagaa barbaannaa kan didaa jiru garuu eenyudha waraan bilisummaa Oromoo yookiin immoo warra bosona jiru jedhee toni akka uummata hin dammaqne burjaajessuudhaaf Rama hojjetame malee walumaa galatti obbolaawwan gidduutti dhukaasni dhukaa illee hin jiru barri dhukaawutu hin jiru obbolaawwan gidduutti hin dhukaa'u. Amma dhukaanni kan adeemsifamaa jiru warra silaa bilisummaa dheebotanii fi warra silaa gabroomsinee turraa sirna keenya kana nu jalaan tuttuqinaayi waan akkatti silaa isin bulchinu kana nu jalaan tuttuqinaayi nu ta'eera isin immoo callisaa warra jedhan gidduutti waan adeemsifamu nu eerte. Manneen barnootaa as keessatti miidhaman manneen yaalaa daa'imman beelladoonni uummata Oromoo dachee Oromiyaati irratti miidhaman daangaa hin qabu eeguma sagalee hin qabu yaa callisamu jedhamee lallabamuu jalqabee asitti iyyuu uummatumti Oromooti iyyuu waan kanaan agartee afaan faajjaanii maaliif warri kun silaa mootummaan harka isaa bal'isee maaliif mootummaa warri kun haga mootummaan harka isaanii bal'isee kana maaliif mootummaatti jedhanii yeroo isaan immoo olola biraa oofantu jira warra kanaaf ergaa akkamii qabdu. Fayyaa ta'e ilaa wanti kun anaafis na bilbilamee ture. Kootu galii naan jedhe jechuun ani waan anti bilbilee fi galtaa fi osoo hin taane illee akka xiqqoo mataa jabaattu nan beeka akka qaama siyaasaas taate nan beeka garuu mee kootu bee galii anuma siin jedhe waan barbaade siifan guutaa naan jedhe. Waan barbaade silaa waan barbaadne akka nam tokkootitti waan barbaadne guuttachuufi miti lafa kana dhuun ammoo ilaa kan qacaramaan yookiin immoo kaadiree yookiin immoo kaabineen mootummaa maallaqa birgoo garaagaraa fudhatee toni guyyaa lama yookiin guyyaa sadi bilbilee nama nagashuu miti. Inni akkasitti gaafa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa galu gaafa sana dura akkasitti durgoo wayinaa kaffalee ton dhufa ta'e injifanno rakkoon qabu gaafa sana ngal. Qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessatti namni dirqisiisee qabsoo bilisummaa Oromoo geggeessi namni naan jedhin jiru. Fedha keetiin dhufte. Fedha kootiin. Baay'ee qawween jaalladhu dur. Qawwee akkan jaalladhu akkan qawwee kaasee diina uummata Oromootti dhukaasu kan taasise mootummaa mataa isaati. Ofuma isaaticha sababni isaatti na cunqursee na dhiibe waan ta'eef. Nagaa na dhoowwe nagaa argachuudhaaf immoo qawween na barbaachisa. Amma irratti ani bilisoomeera sababni isaatis qawween qaba waan ta'eef. Xiqqaatee sammuun koo bilisummaa qaba waan an barbaadde haasa'uu hin danda'a uummata kiyyaa fi qabsoo kana geggeessuu hin danda'a amma irratti afrii kiyyaaf. Kanaaf warri agartee guyyuma tokko yookiin immoo guyyuma lamaan ka'anii ton koottaa siin galchaa jedhani. Waaw makeekaaf kaayyoo nuti baaneef kana iyyuu hin beekan. Inni raastaa faa laalee dhufee inni immoo agartee tiktookii keessatti faa gaafa fakkeenyaaf intarviyuu kana faa gaafa godhanii argee baagiraawundii keenya yookiin immoo haalli keenya faa gaafa itti babbareede argee to'an qabsoo bilisummaa Oromoo dhufee jira. Gaafa immoo namni kan waraanni gaafa seeremoonii faa godhatu yookiin immoo gaafa ayyaana faa ayyaaneffatu argee to'an qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessa faa dhufee jira. Qolas keessa jiru itti toluu didee deemee harka kennata. Warra sanii wal nu qixeessanii koottaa nagaa dhangalaa'ee harki mootummaa bal'aadha. Harki mootummaa bal'aa sila ta'e warruma kaleessa sanyii zoonii giddu galeessaa keessa sanyii faa wajjin galan sanii har'a rakkina akkamii keessa jiru jireenya akkamii keessa jiru waan jiru sanii hundumti keenya iyyuu waan beennudha jecha. Kanaaf nuti akeekni addi bilisummaa Oromoo abaawoon dhaabni kun qabatee jiru akeeka eebbifamaa waan ta'eef akeeka gammachuudhaan agartee lubbuu keenya qaalii takkitti itti kenninee wareegamaaf qopheessine waan ta'eef abbaan barbaade miidiyaa barbaade irratti fayyadamee ton koottaa galaa yoo jedhe akkasumaan qilleensa afaan isaatti guutaa oola malee namni garagalee isa ilaaluu hin jiru jecha. Intaati jaallateera beesitti waan yaadachiise egaa kaleessa fidee gadda gaafa qeerroo bilisummaa Oromoo turte qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti nama lama sadi taate wajjin gaafa dhaabbattu
gaafa TPLF bulchaa turte batti nuti namni Oromoo tokko wal bira dhaabbatee ergaa walitti dabarsuu danda'u maaliif jennaan Oromoo wal bira ga'ee jennaan rakkoodha waan isaa waliin mari'ata alagaan immoo akka waan Oromoon wal bira ga'ee waan isaa kana mari'atu hin barbaadu turte wayyaaniin kuftee sirnuma santu bakka garaagaraa bakka waraanni bilisummaa Oromoo hin geenye keessatti adeemsifamaatii jira ati sanirraa bilisa uummata kee akka barbaadetti keessa deemtee irraa nyaattee irraa dhugdee dubbisee barsiisee irraa baratee hayyoota kee abboota kee taphachiisee wajjin taphattee waan silaa sii dhaaman irraa fudhattee waan dhaamuufii barbaattee garee uummata Oromoo itti himtee biraa deemta wajjin bulaa jirta wajjin oolaa jirta mee amma ofitti gammaddaati waan kanarratti. Mind satisfaction ati argattu agartee gammachuun sammuu ati itti egaala wanta maatii naa kaasite kun wanta baay'ee bareedaa jechuun miiricha ka miira sanii nama keessa jirutu ilaala fakkeenyaaf yeroon uummata ture san keessatti sharaara rafu wooti xiqqaate waanuma ta'e wayii jechuun jireenya xiqqoo bareedduu wayii keessan ture siin jedhee miti sharaara raftu gammachuun achitti sireerraa siree 25 yookiin immoo siree 20 irra raftuu fi asitti gammachuun ati sharaa keetirra raftu sharaarra raftu gammachuun isaa garaagarummaa guddaa qaba jechuun namni tokko maallaqa gurguddaan kaffalamaa fi yeroo boqonnaa sammuu ittiin qabne jira jechuudha. Waaqa guddaa keenya jala dhokachuu dandeenya waaqa xiqqaa keenya jala garuu dhokachuu hin dandeenyu sammuu keenya maal satisfakshinii qabna jecha sammuun keenya boqonnaa qaba boqonnaan keenya iyyuu uummata keenyaaf qabsaa'u uummata keenya haasofsiisu gaafa uummanni kee rakkatu rakkina baasuu kan caale hin jiru gaafa uummanni kee gadadoo hamaa keessa jiru gaafa diinni lakkii anatu abbaa keetii natu dhufeeton si nyaachuu qabaata natu abbaa sirratti ta'aa jedheeton gaafa isa gaafa irraa ittistu gammachuun kana caale hin jiru waan ta'eef isuma dhugaa waaqaati ani jireenya koo keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo eegan geggeessuu jalqabeen jireenya koo lakkaawwachuu jalqabe jechuun nan danda'a. Sababni isaatis gammachuun ammaanii qabsoo bilisummaa Oromoo kana geggeessuudhaan argadhu isuma dhugaati osoo biyyoota garaagaraa adduwwan jiran kanarraa oduun deddeeme gammachuu kana hin argadhu yoomiyyuu sababni isaatis Oromiyaa keessa jira waan ta'eef uummata Oromoo keessa jira jireenya isaanii ilaalatiin wajjin qabsaa'aa jira waan ta'eef ila uummata gaafaati qawwee qabattee toon dhukaastu biddeen baates jala deemu faana jirta laal uummata bareedaa uummata jabaa kana wajjin qabsaa'uun keetu gammachuu addaati jecha gammachuun kana caalayyuu hin jiru. Jaarmiyaa wayii keessa garuu nam tokkicha gaafa baaste guyyaa bitachuu dandeessa guyyaa malee wanta addaa waan irratti raawwatu hin jiru jechaadha. Allateeraanii oduun qabsoo bilisummaa Oromoo kana keessaa gane sharfee takittii waan hubuun qabu jechaadha. Allateeraa dachaa deebi'antu jira waan ta'eef sanyiin kaleessa koree jira wachiistuu dhaabatii achi keessa galee an sanyii caalutu jijjira waan ta'eef dhaabichi dhaaba agartee namoota jijjaboo ta'an namoota master mindii warra ta'an warra dhugaa sammuun isaanii warra jijjabaa ta'anii of jalaa qaba waan ta'eef akkasuma waan nama raasu miti namni tokkichi immoo nageenya fuudhuu hin danda'u galee achumaan of dhamaasa. Torbee tokkichi torbee lamaan tokko miidiyaan si jala kakkaatee maal jedhaa sana booddee bakka ati buuteyyuu namsi ilaaluu hin jiru jecha. Mee garaagarummaan sirna bulchiisa TPLF ture Oromiyaa keessa bulchaatii ture Itoophiyaa tana waliigala aangoo qabatee ture achirraa lamaaraan dhufee jijjiiramni waan ta'e yookaan sirnaati irratti aangoo jira jijjiiramni aangoo ka sirnaa otoo hin ta'in abbaan teessorra taa'u suni jijjiirameera jechuudha karaa biraatiin ammallee sirni sanummaa yaa ta'uti mootummaa jijjiirameera ceenerraa jedhanii yerootti ololan argina garaagarummaan sirna bulchiisa TPLF turee fi sirna PP ammaa kan yookaan sirna bilisiginnaa sirnicha garuu hin beeknu maqaan isaa PP ta'uu malee maaliin akka bulchaa jiru sirnuma mootummaa kam hordofaayyuu amma ifa galaa miti mee garaagarummaa akkamii qabu warri kun akkamitti garaagarummaa xiqqoo garaagarummaa guddaa qaba. Sababni isaatis hoo xiqqaate TPLF fi dhoskaala nama ajjeesa inni kun immoo ifaan nama ajjeesa kun garaagarummaa